السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا داوتوتا خينيغا أكم جرتن نجا في ياراسن جتشارا ميديا مرافو قرا تلو مالجتي سمرانجينيا تلو مالجتي وجين بيانا في جليلين أدو قدام ويا خليسا قلقلا قدنا بورنا آنا هدا لولاتي إجولي چلا گگفچا جرتو رايان اتسابياتين أجي فمانيتي جرن بلنا تلو مالجتي كواي خنا أكتانو تسمرانجينيا Guyyaa Khaleessaa galgalaa godina Booranaa aanaa hiddii lolaatti ijoollee cilarraa galtu raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefamanii jiran. Raayyuma ittisa biyyaa kana keessa qaamota nageenya mootummaa fi akkasumas qaamota garagaraa jidduutti nageenya akka hin buune warroottan barbaadan akka jiran namoonni garagaraa ibsanii jiran. Namoonni Khaleessaa achitti wareegaman keessa raayyaa ittisa biyyaatiin tokkoffaan Jaldeessaa Waaqoo ganda Meexiirraa inni lammaffaan Cuquliis Guyyoo intala kan fuudhanii ganda Baharraa inni sadaffaan Karrayyuu Baruu ganda Meexiirraa inni afuraffaa Kottolaa Jaldeessaa Gurbaa fuudhe innis ganda Meexii Namirraa inni shanaffaan ijoollee Guraageetii maqaan hin beekamne. Namni du'ee afur keessaa immoo kan maqaan argame ammaaf tokkoffaan Abdoo Adanoo inni lammaffaan Bunayyaa Liibaan namoonni hidhaman nama 32tti maqaa isaanii guutuu hin argamne. Koree muslimaa boruu ganamaa ibsaani kannan jaameetii eegama akkuma beekamutti keessaa fuudheenya kanatti masgiidonni sadii walduraa duubaan keessaa naannoo Amaaraa keessatti gubamuun ni yaadatama. Kanaan wal qabatee gaa koreen fala barbaaddu hawaasa muslimaatis muummicha ministeeraa wajjin arraantanaa walgahii godhanii barus ibsa akka miidiyaaleedhaaf laatan beekameetii jira. Badina tulluu maaljatti hawaayee kanaa akka ta'anutti simbiraan geenya. Koreen muslimaa boruu ganamaa ibsaanii kannan jaameetii eegama. Guyyaa arraantanaa koreen jijjiiramaa dhaabbilee musliimotaa Itoophiyaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmadiin itti aanaa muummicha ministeeraa obbo Dammaqaa Mokonanii fi ministeeraa nageenyaa Aadde Mufriyaat Kaamil waliin walgahii godhaniiti jiran. Waan irra gaheen boruu ganama sa'aatii 4 fi cinarratti hoteela ummatti isiniif kennina jechuudhaan koreen fala barbaaddu hawaasa muslimaatii fi akkasuma koreen hawaasa muslimaa gaazexeessonni fi akkasuma gaazexeessonni eeyyama qaban qofti achitti argamuudhaan ibsa isaan kannan kana guuturaa guututti akka walumaanuu hordofnu gawnumaan isin hubachisna. Mariin paanaalii guyyaa raayyaa ittisa biyyaa Adaamatti gaggeeffamaatii jira. Guyyaa raayyaa ittisa biyyaa federaalaa torbaffaan boruu Adaamatti ni kabajama. Badina tulluu maaljatti kawaayee kanaa akka ta'anutti simbiraan geenya. Mariin paanaalii guyyaa raayyaa ittisa biyyaa Adaamatti gaggeeffamaatii jira. Guyyaa raayyaa ittisa biyyaa federaalaa torbaffaan boruu Adaamatti ni kabajama. Arraantanaas guyyichi ilaalchisuudhaan marii paanaalii magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti ta'ameetii jira. Maricharratti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa ministeera raayyaa ittisaa raayyaa federaalaa injiinar Aishaa Mahammad akkasumas Itamaajor waliigalaa jeneraal Saaraa Mokonnon dabalatee ministeeronni hoogganoonni raayyaa ittisa biyyaa fi bakka buutonni hawaasaa argamaniiti jiran. Guyyichaan Itoophiyaan rakkoo nageenyaa keessaa baatee jijjiirama eegalame galma akka ga'u waadaa kan ittiin haaromuu ta'us jaameeti jira. Guyyichi qophaa'isummaa naannoo Oromiyaa fi humna qilleensaa federaalaatiin kabajamee oola. Ayyaanichitti mariin paanaalii ciminaa fi akkasumas laafina akkasumas kallattiin eegarretti xiyyeeffatu ni gaggeeffama jaameeti eegama. Finfinneen reelisteeta lafa fudhatanii ijaarsa hin eegalinii fi bu'uura baasanii dhiisan irratti tarkaanfii fudhachuuf jaameetii jira. Badina tulluu maaljatti hawaayee kanaa akka ta'anutti simbiraan geenya. Lakkoofsa biyya teenyaatti gurraan dhalajja bara 2011 magaalaa Finfinnee dhaabbilee real estate lafa fudhatanii ijaarsa hin eegalinii fi bu'uura baasanii dhiisan irratti tarkaanfii fudhachuuf jechuun beekameetu jira.
qorannaa dhimmicha irratti gaggeeffame irratti mari'atameera. Lafti real estate kenname misoomarra hin oolle. Ijaarsa manneenii bulchiinsa magaalichaati. Garee qorannichaa kan dorsan obbo Mallasaa Alaaqan magaalicha keessa real estateonni 132 jiraachuu eeraniiti jiran. Hojii gaggeessaan waajjira baankii fi dabarsa lafaa Finfinnee obbo Tasfaayee Xilahuun lafti real estateonni fudhatanii hin misoomin sin maddii koomii hawaasaa ta'a waan jiraniif gara baankii lafaatti galii ta'uu jaaniiti jiran. Lafti kunis misooma mana magaalichaaf oola jaaniiti jiran bulchiinsi magaalichaa. Benishangul Gumuzii fi Blue Nile nagaa tasgabbii walirratti asoosatti mari'ataniiti jiran. Benishangul Gumuzii fi Blue Nile nagaa fi tasgabbii walirratti asoosatti mari'ataniiti jiran. Gurraan dhalajaa bara 2011 kalakkoofsa biyya teenyaatti naannoo Benishangul Gumuzii fi Suudaan kibbaatti bulchiinsi Blue Nile nagaa fi tasgabbii walirratti magaalaa asoosaatti mari'ataniiti jiran. Waltajjii hojiilee nagaa fi tasgabbii naannolee lamaan daangarratti hojjetan cimsuu irratti kan xiyyeeffatedha. Maricha rakkoolee mudatan waliin furuuf walii galaniiti jiran. Nagaa fi tasgabbii naannoo daangaa cimsuu daldala seeraan alaa fi dandabarsa meeshaalee seeraan alaa ittisuun hariiroo uummataa naannolee lamaanii cimsuu irratti mari'atameera. Roottan kallattiidhaan miidiyaa keessan miidiyaa mooraa fugugu kallattiidhaan hundi keessanuu iddoolee garaagaraa irraa keessaafuu kan ammaan tanaa galgalaa'eefis akkasuma kan ammaan tanaa bareefis jechuu barbaadeeti. Iddoo keessaafuu iddoolee garaagaraa irraa biyya keessaas ta'ee biyya alaattis ta'ee iddoolee adda addaatti argamtan hundi keessanuu miidiyaa mooraa fuguurraa tulluun maal jetti hanga takka kan nu bira ga'e kan ammaan tanaa sujuudaan isin biraan geenye kana. Inshallah ta'ala ya rabbi je tullu maljati tambiratin hamurde chanuti garakhiyan tumretin jira saganta tullu maljati kambiratin hamurde chanuti garakhiyan negetis njechara. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Media Mora Fuguk Mora Fuguk Mora Fuguk